Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kaliwantiya qalbi nargisa kota karakiya qalbi nargisa kota karakiya wannan siyame farwar metiya wannan siyame farwar metiya almeto siyade ba ise siyade halkani fi guyya si argu barbade halkani fi guyya si argu barbade halkanii fi guyyaa keessi koo gubate dhibee garaa kootii eenyu naaf hubate dhibee garaa kootii eenyu naaf hubate dhukkuba jechuudhaaf ofirratti hin barree maaltu naaf qorichaa meenaa himi harmee maaltu naaf qorichaa meenaa himi harmee bubbee san dadhabee garmalee naraasaa harmee tootaa'etiin qobaa koo hasaasaa siyaade harmee koo qobaa koo hasaasaa halkanii fi guyyaa qobaa koo hasaasaa koona laalii harmee sirrakkoo na baasa na qarqaarii harmee sirrakkoo na baasa marqaa manas jira yaanni koo si biraa harmeetu si yaadee amma raadhee jira harmeetu si yaadee amma raadhee jira muka hilii qabu qilleensi hin goysu muka hilii qabu qilleensi hin goysu harmeena ergi dawaa ka ittiin si obsu meena ergi dawaa ka ittiin si obsu si ergi xalayaan sin genne abbaa koo si yaadee si obsuu hin dandeenye abbaa koo si yaadee si obsuu hin dandeenye baay'isee si yaadaa halkanii fi guyyaa meena himi harmee maali malli kiyyaa naa himi abbaa koo maali malli kiyyaa Hosseetiin taa'uudhaaf qalbiin na rarraate hingala jedhuudhaaf karaan na fagaate hingala jedhuudhaaf karaan na fagaate haadha too deesseetoo haadha nama hundaa maal jedhessi himaa galanni kee guddaa maal jedhessi ibsaa galanni kee hunda si dhiisee hadaraa rabbii kiyya guddat si dhiisee amaanaa rabbii kiyya guddat